hawaasa keenya firkoodha. Gaaddisa hawaasa keenyatti hidhamee caffeedhaaf labsamee hojiirra erga oolee bubbulee jira. Kanarraa ka'uudhaanis nus hawaasa keenya wajjin duudhaa sirna gadaa keessaan ture kana deebisuudhaaf marii adda addaa gaggeessineerra. Kanarraa kaasee waggaa 3 darbe irratti miseensa nama miliyoona 2.7 horachuun danda'amee jira jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Hawaasni duudhaa buusaan gonofaa hagam hawaasa akka gargaaru hagam hawaasa wajjin akka ture agarsiisa waan ta'eef miliyoona 2.7 hawaasa miseensa horachuu dandeenya jirra. Kanarraayis kaayyoon inni guddaan hawaasni keenya buusii fi gumaata akka buusu taasifamee jira. Buusii fi gumaanni buusnu kun godina keenya qofa osoo hin ta'in hawaasa Oromoo hundaaf saba biyya keessa jiru hundaaf gargaara waan ta'eef kanarraa hawaasa walitti qabamerraa gahee naannoo gara miliyoona 290 naannoof gumaachuun danda'amee jira jechuudha. Kana qofaa miti hawaasa keenya godina keenya jiru iddoo rakkoon namtolchee fi uumamaa jiruttis waa walitti sassaabne kanarraa naannoo miliyoona 30 ol hawaasa keenya gargaaruu dandeenya jechuudha. Rakkoon namtolchee fi rakkoon uumamaa bakka itti uumametti hawaasa keenya bira dhaabbachuun danda'amee jira. Kanarraa ka'uudhaan hawaasnis buusaan gonofaa abdii isaa akka ta'u gaafa rakkate waan walitti qabaterraa waan gonoferraa akka isa gargaaru amanuudhaan hawaasni keenya nu bira dhaabbatee jira. Midhaan nuuf gumaachee jira. Kanaafuu akka godina keenyatti milkaa'ina guddaa galmeessine jechuun hin danda'ama jechuudha. Buusii fi gumaata hawaasarraa walitti qabnu bira darbinee akkaatuma mootummaan keenya kallattii kaa'een karoora of danda'uudhaan barana hojiin guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Buusaan gonofaa tokkoffaa gara qonnaatitti investimentii qonnaatitti ce'ee hojii guddaa hojjechaa jira. Nus kanumarraa kaanee bara kana karoora qabannee hektaara naannoo 4,000 ta'u qotuudhaan oomisha keenya naannoo kumtaala 100,000 ol kan ta'u sassaabuudhaaf karoora qabannee jirra. Kan hawaasa wajjinis waliigaluun jedhu hooggansaaf hawaasa keenya hojii mari'annee waliigallee jirra. Kuni hojiirra jira jechuudha. Ittaansee oomishni kunoo sassaabame mana kuusaa hin qabnu tureeyyuu manni kuusaa akkaatuma muummichi ministeera keenya kallattii kaa'een ganda tokkotti mana kuusaa tokko aanaa tokkotti mana kuusaa tokko kan jedhuuf naannoo mana kuusaa 400 ol ta'u hojjetamaa jira. Kan dura jiru haaromsinee haaraas immoo baay'een itti qabamee hojii guddaan hojjetamaa jira. Kuni bara kana hojii karoorfannee hawaasni keenya keessattuu dhimma deeggarsa namoomaa jedhamu biyya alaatti kadhachuu sun hafee of danda'uu qabnaadha. Hawaasa gaarii qabna, duudhaa an beekuu, safuu an beekuu qabna, biyyee gabbataa qabna. Kanaafuu kadhatuu hin qabnu, of danda'uu qabna jennee hawaasa keenya wajjin mari'annee jirra. Kanaaf hawaasnis kana qabatee sadarkaadhaan hojiin kun hojjetamaa jira. Hojjechaa jirru buusaa gonofaatiin keessattuu qulqullina barnootaa eeguu irratti dhiyeessii nyaata barataa irratti hojjannaa jechuudha. Akkuma beekamu barumsi keenya keessattuu sadarkaa paasataa irraa ka'ee aga kutaa 4 barataan mana barumsaa dhaqee ciree isaa nyaachuu qaba waan jedhuuf kumtaala 7,000 ol barana walitti qabna jennee qonna buusaa gonofaatis manneen barnootaa irratti hawaasni qotaa jira jechuudha. Kanaaf oomisha kumtaala naannoo 200 ol ta'u walitti qabnee barataa keenya nyaachisuu qabnaa jennee isaafis hojii guddaa hojjetamaa jira. Kanaafuu buusaan gonofaa dhimma buusii fi gumaata sassaabuu darbee hojii qonnaa hojjechuudhaan hojii nyaata barataa hojjechuudhaan mana kuusaa qabaachuudhaan akka of danda'uu fi abdii biyya kanaatis akka ta'u hawaasni kun akka of gargaaru of bira darbeettis immoo biyyatti gargaaru akka danda'uuf hojiin guddaan hojjetamaa jira. Kanaaf hawaasa keenya bira dhaabbannee hubannoo kennee milkaa'ina gaariidhaan dhufaa jira jedhu san karoorfannee hojjechaa jiru.